Attamooltan kabajamoota hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filan irra deebi'uun isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin afeeraa qophii keenya duraatti haa dabarru. Dhimma Yuukireen irratti dubbiin Raashaaf biyyoota lixaa gidduutti hammaataa waan deemaa jiru fakkaata. Biyyoonni miseensota neetoo waraana isaanii gara daangaa Raashaatti sochoosaa jiru. Neetoon miseensonni isaa naannoo Yuukireen waliin waldaangessu irratti Raashaan waraana see walitti qabuuseef deebii kennuuf jecha dooniileef jeettiiwwan waraanaa gara Awurooppaa gama dhiyaatti ergaa jiran. Ibsi neetoo akka beeksisetti Deenmaark, Speen, Faransaay, Nezerlaandii fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun loltootaaf meeshaalee waraanaatti dabalaa bobbaasuuf itti yaadamuusaa labsee jira. Muummichi barreessaan neetoo Jens Stoltenberg akka jedhanitti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kan gama dhiyaa jabeessuu dabalatee neetoon tarkaanfii barbaachisaa mara fudhachuu itti fufaa jedhan. Humna ittisaa waliigalaa cimsuu dabalatee nageenya keenya kajeequuf yeroo mara deebii ni kennina jedhaniiru. Dubbii himaan Kremlin Dmitry Peskov Yuunaayitid Isteetsiif michoonni isaa neetoon muddama jiru hammeessuu isaanii qeeqanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen tarkaanfii waraanaa Raashaan fudhachuu maltu tuquudhaan hojjettoonni eembasiif miseensonni maatii isaanii kanneen Kiiv keessaa Yuukireen gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen tarkaanfii Yuunaayitid Isteets hubateera garuu komeesaa dhiyeessee jira. Dubbii himaa kataan Oleg Nikolenko fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka barreessanitti hojii dippiloomaasummaa biyyootii alaaf nageenya isaanii eeguuf mirga isaanii kabajaa jiraannus tarkaanfiin fudhatame garuu yeroo isaa kan hin eegganneef akka malee of eeggachuudha jennee amanna jedhan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa haala wal fakkaatuun gamasii ba'uuf karooran qabu. Walga'ii ministeerotaa gamtaa Awurooppaa kan ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteets gama viidiyoon irratti hirmaatu jedhamee karoorfame irratti tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Sababa adda ta'e waan hin beekiniif tarkaanfii wal fakkaatuun fudhannu garuu Bilinkan nu beeksisuuf jiru jedhan Borrell. Haala nageenyaa keessumaa kan naannoo daangaa Yuukireen karaa Raashaan to'atte Kireemiyaaf Yuukireen gama dhiyaa keessaa tilmaamuun hin danda'amu. Yeroo gabaabaa keessatti haalli jiru gada deemaa deemuu malaa jedhan aangawaan kun. Aangawaan kun akka jedhanitti pireezidaanti Joo Baayiden Raashaan Yuukireeniin weeraruun yeroo sakamittuu ta'uu danda'a. Kanaaf yoo weerarri kun ta'e eembasiin Yuunaayitid Isteets kan Kiiv keessaa lammiiwwan Ameerikaa biyyattiidhaa ba'uu fedhan gargaaruuf carraan qabu murtaa'aadha jechuu isaanii tuqaniiru. Aangawoonni ministirii dhimma alaa kanneen tuuta oduuf ibsa kennan lammiiwwan Ameerikaa eembasii Kiiv keessaa hojjetan yookaan Yuukireen keessa jiraatan meeqa akka ta'an dubbachuurraa of qusataniiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti ajaji kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa Yuunaayitid Isteets mootummaa Yuukireeniif gootu miidhu eembasiin Yuunaayitid Isteets kan Kiiv keessaas hojii itti fufaa jedhan. Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifama jedhame ilaalchisuudhaan oduu gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu Finfinneerraa torban dabarsine keessa gabaasinuu erge kunoo. Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimookiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simee addatti turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii akka paartii badhaadhinaatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru dhimmoota maaliirratti yoo xiyyeeffate feetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jechuun jalqabu. Biyya Itoophiyaa karaa dimookiraasiitiin biyya ijaaree miti. Kanarraa ka'ee sirni dimookiraasii lafa hin qabanneen ijaarramne. Humni jijjiiramaa kun sirna dimookiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Uummanni biyya kanaa bara 1960 irraa kaase gaaffii abbaa lafummaa, gaaffii sabummaa fi gaaffii dimookiraasii kaasaa tureera. Gaaffiin lafaa xiqqaataa guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalamee jira. Gaaffiin sabummaa afaan ofiitiin dubbachuu, ofiin bulchuu rakkoo adda addaa qabaatu malee waggaa 30 darbe deebii argachuudhaaf yaaleera. Garuu gaaffii dimookiraasii hagammaan deebine kan jedhu amantaa qabna. Gaaffii dimookiraasiin deebiin kana lafa qabsiisna deebisina jennee hojjechaa jirra.
garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessuu akka qabu biyya akkamii akka ijaaruu qabu biyya federaalizimiidhaan bultuu biyya tokkummaa waa hundi wal fakkaate afaan wal fakkaataa aadaa wal fakkaataa amantaa wal fakkaataa biyya tokkummaa akkasiiti immoo tokkummaa sabdaneessummaan afdaneessummaan addaneessummaan keessatti calaqqisuu ijaaruu qabna. Alaabaa irratti garaagarummaa jira heera mootummaa amma jiru kana irratti garaagarummaa jira. So kana hunda irratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba. Akka paartii keenyatti marii kanarratti ilaalchi hundumtuu hirmaachuu qaba jechuudha. Hundumtuu hirmaatee mari'atee waliigaleera. Waliigaluun dadhabe immoo sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u sanii immoo hundumtuu bitamuu qaba. Jennaan paartiin badhaadhinaas akka mari'ataa tokkooti jechuudha. Yaada qabatee dhiyaata. So marii biyyaalessaa kana immoo hammariisisu waan hoogganuu qabu qaama walaba ta'e. Hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filannoo rakkoon biyya kanaa ni furama jedhanii karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru. Gama biraatiin immoo karaa qawweetti furama jedhanii qawwee kaasanii warri qabsaa'aa jiran jiru. Warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabiin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraan? Jecha kiyya keessatti warri rakkoon biyya kanaa qawweedhaan fala argata jedhanii mariitti namananii jechuudha. Namni mariitti namanni immoo hoo dhufes bu'aan buusu. So warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii hoo dhufan akka keenyatti balbalatti cufamuu qabu kan jedhu qabna nuti. Shaneen jira, humni shoror keessaa TPLF jira. Qawween kun nun baasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka keenyatti dhoowwamuu qaban hirmaachuu qaban. Amantaan keenyas saruma. Garuu immoo duratti hidhee jira paartiin badhaadhinaa hirmaataa tokko malee maricha murteessuu keessatti gaheen qabu. Kanaaf qaamni walaba ta'ee ijaaramu kan jennu qaamni walaba ta'e sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhu kan inni baasetti isaan hoogganamna kan jedhu qabnu hundi keenyayyuu. Koomishiniin of danda'e akka dhaabbatuuf manni maree bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaasisee eeruun uummatarraa fuudhamaatii jira. Paartileen akkas jedhan jiru garuu maalinni filannoo yeroo darbee irratti harka caalmaatiin kan mo'ate paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati. Achi keessatti koomishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin waan raggaasifamaniif alloogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru. Akka paartii badhaadhinaatti